Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyooti. Hordoftoota keenya torbeen kummee akkam harka dhiqannaan akkasumas immoo haguuggii godhachuun irraanfatamuu hin qabu. Walirraa sissiquu haga meetira 2 inni jedhamu social distancing irraanfatamuu hin qabu. Magaalota adda addaa keessatti takkaa dhibeen kun nu qabannaan rakkoo nutti fiduu waan danda'uuf egaa miidiyaalee hedduun kana yaadachiisu. Hordoftoota keenya sagantaa keenya maarree qophii akkasumas odeeffannoo fi sirba qindeeffannee kunoo istuudiyootti argamneeti jirra. Yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haloo jechuu hin dagatina. Egaa ispoonsaroonni keenya jiru egaa hunduufne haga har'aatti kan nu faana jiran qarcaanshee tireetingii fi bishaan faam lammiiwwan lammii cinaa dhaabachuun beekamanii guddisnee isaan galateeffannaa. Mee ergaa isaanii hordofnee sana booda odeeffannootti dabarraan faana tura. Buna qulqullinaan oomishee biyyoota 20 olitti gabaa addunyaatiif dhiyeessuudhaan buna biyya keenyaa beeksisaa kan jiru dhaabbanni daldala buna qarcaanshee aantummaa hawaasaaf qaburraa ka'uudhaan oomishaa fi oomishtummaan akka guddatuuf qonnaan bultoota deeggaruun biqiltuu bunaa sanyii filatamaa baay'isee hawaasaaf raabsuudhaan leenjii dhimma bunaa fi eegumsa naannoo irratti kennuudhaan miseensota isaa buna qulqullina qabu dhiyeessaniif kafaltii addatti kafaluudhaan hawaasa naannootiif mana barnootaa ijaaruudhaan itti gaafatamummaa hawaasummaa karaa adda addaa bahaa jira. Kanaaf buna qulqullina qabu oomishnee gabaadhaaf dhiyeeffannuun ergaa keenya. Buna qulqulluu gatii gaariidhaan dhaabbata daldala bunaa qarcaanshee. Yeroo dadhabnee dheebonnutti maatii keenya waliin jaalalaan kan qooddan imala keenyaaf galaa kan nuuf ta'u bakka hojii keenyatii kan hin dhabamne bishaan faam bishaan isiniif malu. Hordoftoota keenya egaa ispoonsaroota keenya ergaa isaanii hordofnee deebinee ni galateeffannaani. Yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haaloo jechuu hin dagatinaa. Yaadni keessan nu cimsa isiniin jenna. Egaa gama odeeffannootti gaafanii ce'uu magaalaan Wuhan tatamsa'ina koronaa hirriftee haala gaalirra jirti jedha odeeffannoon arganne. Bakki kun immoo bakka koronaan ka'e jechuudha magaalaan Wuhan. Mee san dura garuu magaalaan Wuhan maal fakkaatti eessatti argamti kan jedhu ibsina. Magaalaan Wuhan egaa Chaayinaatti magaalaa gudditti naannoon Hubei immoo Chaayinaa bahaatti argamti. Bal'inni magaalaa tanaa iskuweer kiiloomeetira 1,528 ta'a. Akkasumas immoo baay'inni uummata miliyoona 11,081 akka ta'e ragaan arganne ni ibsa. Afaan tooras immoo afaan Chaayinaa Wuhan dialect yookaan immoo looga Wuhan jedhamu dubbatu jechuudha. Gosti toora kanaa Han jedhama. Egaa dhaadannoon immoo magaalaa kanaas jira Wuhan different every day jedhu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan haaromti magaalaan tuni. Magaalaa turizimii magaalaa bareedduudha jechuudha akkuma argitani. Maarree iddooleen hawwata turizimii akkasuma hedduudha. Magaalaan tuni magaalaa seena qabeettis waan taateef ijaarsota adda addaa hedduu daandilee babbareedoo ibsaa akkasumas immoo riqicha baay'ee dheeras qabdi. Godaanbaaleen duriis akkasuma jiru jechuudha. Magaalaan tuni laga guddaa ishii qaxxaamurus akkasuma qabdi. Aadaa nyaatas hedduudha kan ishiin qabdu. Egaa akka Chaayinaatti aadaa nyaataa beekamaadha. Keessa'uu waan bishaan keessa argamu irratti kan isaan xiyyeeffatanii. Wuhanis kanumaan kan ishiin beekamtu jechuudha. Magaalaan Wuhan egaa ka'umsa koronaatiinis akkasuma ni beekamti. Yeroo ammaa kana addunyaa raasaa kan jiru diinagdee addunyaa lubbuu namoota addunyaa xinsammuu namoota addunyaa miidhaa kan jiru koronaan
ka'umsi isaa magaalaa Wuhan. Egaa koronaan uummata addunyaa akkasitti miidhe kun yeroo ammaa kana immoo Wuhanitti hir'achaa jiraachuudha kan odeeffanne jechuudha. Ta'us garuu mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhateetii jira jechuudha. Tarkaanfiin isaanii maa inni kan jedhu immoo tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Dursa guyyaa jaha keessatti hospitaala ijaartee akkuma beekamu jechuudha. Oduu adda addaatiinis dhagaa turre. Uummanni akka mana hin baanes godhanii jechuudha. Poolisii dabalate. Poolisiinis gahee mataasaa bahe. Uummannis immoo sana booda dhaga'ee mana turuu danda'eera jechuudha. Akka uummanni gadi hin baaneef immoo keemikaala ciccimaa magaalaa keessatti biifanii. Kanaaf uummanni mana ture jechuudha. Magaalaan akkuma argitan qulqulluu taateetii kan turte jechuudha. Harka saamunaan dhiqachuu, saanitaayizara dibachuu, akkasumas immoo addaan fagaachuu, sooshaal distansii isa jenne jechuudha. Kana hunda hojiirra oolchuudhaan uummanni baay'ee fudhata ture jechuudha. Ni dhagaa ergaa gama ogeeyyii fayyaa gama mootummaatiin darbaa ture fudhachuudhaan hojiirra oolchuudhaan egaa dhibeen kun daddafee akka inni hir'atu taasisaniiti jiru jechuudha. Dura addunyaa irratti tokkoffaa kan turte chaayinaan booda Ameerikaa akkasumas immoo Ispeen, Xaaliyaanii, Firaans biyyoota biroodhaaf sadarkaa gadhiiste jechuudha. To'annaarraa kan bu'aan kun argame jechuudha. Egaa lammiin hundi immoo haguugduu afaanis fayyadamuudhaan gara boodatti egaa sochiin diinagdeetis eegaleeti jira. Haguugduu fayyadamuudhaan of eeguudhaan hojii isaanii eegalaniiti jiru jechuudha. Egaa hordoftoota keenya odeeffannoodhaan amma kana egaa jennee simbootti dabarraa. Simboon keenya har'a walaloodha jennee turre. Hordoftoota keenya sirbas qabna itti aansee Shukrii Jamaal sirba baay'ee bareedaa isa ammayyaa tokko simbiraan geenya sana booda walitti deebina nu faana tura. Qophii simboo keenyatti egaa qophiilee darban keessatti waa'ee sarareessuu kaasneeti turre. Teeknika walaloo keessa jechuudha. Sarareessuu jechuun versification jennaan afaan Ingiliziitiin waa'ee varsii yookaan immoo waa'ee sararaati kan kaasaa ture jechuudha. Varsi gaafa jennu achi keessa waa hedduutu jira jechuudha. Varsi boo sararri hiikuma tokko kan isaanii qabanii achi keessatti egaa waa'ee rukuttaa, waa'ee dheerinaa akkasumas waa'ee kaawuzeeraan kun gaarii walaloo keessatti jechuudha. Isa xinqooqa keessatti beeknu sanii miti jechuudha. Walakkeessa sararaa jedhanii warri kaasan jiru. Lakki immoo waan afuura tokkoon jedhamu warri jedhan jiru jechuudha. Nuti kan kaafne waan afuura tokkoon jedhamutu kaawuzeraa yookaan immoo gaalee jedhama walaloo keessatti jenneeti kan kaasaa turre jechuudha. Kama akkame baamsanii goofaree kama akkame baamsanii duraanuu qalbiin qabu ma qalbiin adorkite gaafsanii. Bakkan ani afuura itti fudhadhe ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Gaafa haala kanaan dhiyeessu sanarras gaafa dabarru waa'ee birsagaati kan kaasaa turre jechuudha. Meetir isa jedhamu jechuudha. Sarara tokko hagam dheerataa hagam gabaabbataa jechuudhaan kan ittiin beeknu birsaga lakkaa'uudhaan jechuudha. Birsaga jechuun immoo birkii sagaleelee akka jechuuti. Tanaan dura kan kaasaa turre dubbifamaa fi dubbachiiftuun bakka tokkotti yoo hiriiranii birsaga jedhama jechuudha. Egaa seerri birsaga afaan Oromoo immoo maal akka fakkaatu ilaalati ture jechuudha. Akkasuma ammoo walaloowwan keessatti jechoota addaan birsagatti qoqqooduudhaan birsagoota lakkaa'aa turre. Egaa qophiilee yeroo darbaniin kanneen ilaalaa turre. Har'a ammoo waa'ee istaanzaa yookaan immoo dhuka jennaani. Warri tokko tokko ukallee warri jedhan jiru isarraa kaanee kan ilaallu ta'a jechuudha. Istaanzaa yookaan immoo ukni maali kan jedhuufi ce'umsa kana booda kan ilaallu ta'a bakkuma jirtanitti turtii gaarii. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan yeroo kaayyotirraa kan isin biraa ga'aa jiru kun qophii simboo keenyati. Egaa waa'ee istaanzaa yookaan immoo waa'ee dhukaa
namoonni tokko tokko uka jedhanillee akka dubbatanii kaasatiin ture jechuudha muuziqaa ce'umsaa dura. Dhuka jechuun egaa barruu shankoora irratti kan mul'atudha. Aanguu isa jedhamu jechuudha afaan Amaaraatiin. Jechichi afaan Amaaraa ta'ee fi dhiifatee garuu namoonni biraa qorachuu ni danda'u. Garuu isa addaan qoqqoodu sani jechuudha. Uka jechuun shankooramee ukarratti naamuri yookaan immoo ukarratti naamuri jedhanii warri dubbatan jiru jechuudha. Walaloon bifa san qabdi. Waa'ee shankooraa kaasuuf otoo hin taane walaloon hiika akkasii qaama akkasii qabdi jechuudha. Sararoonni bakka tokkotti hiika tokko qaban uka tokko jala jiru. Itti aanes immoo walaluma san keessatti hiika biraa kan qaban immoo sararoonni adda addaa bakka tokkotti yoo gurmaa'an uka biraa jedhamu jechuudha. Egaa walaloo keessatti uka kan jennuun kun garee sararoota yaada tokko himan jechaadha. Yaada kana keeyyata hololoo waliin wal qabsiisuu dandeenya jechuudha. Walaloo gaafa jennu proos isa jedhuuf immoo hololoo jenna jechuudha. Waan walaloon taane hundaan hololoo jenna jechaadha. Hololoo keessatti keeyyatatu jira. Keeyyata hololoodhaaf keeyyata gaafa jennu walaloodhaaf immoo dhuka yookaan uka jenna jechuudha. Afaan Ingilizitiin isa stanza jennu jechuudha. Egaa keeyyanni hima ijoo yookaan immoo hima yaada guddaa qabuu fi himoota yaada san gabbisaniin ijaarama jechuudha. Saayinsiin isa kanaadha. Fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya. Isa kanarratti magaalaan Adaamaa magaalaa tuurizimii ta'aa jirti. Inni kun amma yaada guddaadha. Yaadonni kana gaditti tarreessu, himoonni kana gaditti tarreessu yaada kana cimsu jechuudha. Magaalaan Adaamaa magaalaa tuurizimii ta'aa jirti kan jedhu kana cimsuudhaaf hoteelota turistoota hawwatan gurguddaa qabdi. Kunis yaada dura san gabbisa jechuudha. Iddooleen ija nama hawwatan hedduudha. Daandiin gurguddaan magaalattii qaxxaamuranii fi keessaa imalaaf ni tolu. Aadaan waliin jireenya uummataa fi keessummaa kabajuu boonsadha. Otoo jenne hundi isaaniitu yaada duraa yookaan immoo hima duraa sanii cimsu jechuudha. Kuni hololoo keessatti jechuudha. Walaloo keessatti immoo sararri walaloo san keessa jiru bakka tokkotti gaafa gurmaa'u yaada tokko cimsu jechuudha. Walaloo tokko fudhannee yaa ilaallu. Atis beektaa anis beekaa afaan warra keenyaa afaan Afrikaa guddicha akka odaa ta'uu. Atis beektaa anis beekaa jechi warra keenyaa baay'ee akka cirracha bishaan keessaa ta'uu. Atis beektaa anis beekaa mammaaksii fi hibboo warra keenyaa baay'ee akka urjii samii jalaa ta'uu. Ardiin beeka samiin beeka afoolli warra keenyaa falaasama warra gurraachaa ta'uu. Otoo jenne hundi keenyayyuu atis waa'ee afaan Oromoo ni beekna waliin qabna akka jechuudha. Hiikni isaa kana keessaa fudhanna. Sarara tokko tokkoon gaafa ilaallu waa'ee beekamtii anis nan beeka atis hin beektaa jedhee waan koomanii ta'e wayii fudhate jechuudha. Isa lammaffaa keessatti immoo yaa ilaallu. Ati maa sodaattaree dubbadhu afaan kee guddis mul'isi dagaagsii aadaa kee afaan Oromoo mallattoo injifannooti. Atis tolfadhu waan kee atis beektaa anis beekaa afaan warra keenyaa injifannoo fakkeenya otoo jenne hin sodaatinii guddifadhu jedhamuyyuu hiikni inni lammaffaa jechuudha. Hin sodaatinii atis itti qabsaayi afaan kee guddifadhu namni biraa dhufee siin guddisuu hiika jedhu qaba jechuudha. Meedhiis koodeekoo ka'ee tan tattaafadhaa ogbarruusaa guddiseen addunyaa tanaaf laadhaa. Hunduu beeka jechi warra keenyaa baay'ee akka cirracha bishaan keessaa ta'uu. Hunduu beeka afaan warra keenyaa hundee qaroomina Afrikaa ta'uu jedha. Inni kun immoo ogbarruudhaa fi bu'uura ta'uudha kan inni agarsiisu jechuudha. Akka Afrikaattu afaan guddaa ta'uusaati kan inni mul'isu jechuudha. Egaa afaanota indigenous languages warra jedhaman yookaan immoo afaanota Afrikaa keessatti biqilaniin gaafa safarree ilaallu afaan Oromoo afaan guddaa Afrikaa sadarkaa guddaarra jiru jedhameeti kan inni beekamu jechuudha. Walaloo kana keessatti kan inni ibse bakka kanatti kana jechuudha. Isa keeyyata yookaan immoo stanza isa duraa atis beekta anis beeka jedhuun saniin
adda jechuudha. Itti fufa walaloo kana maaf hinaafamaa maaf hamileen isaa saamamaa beekatu irraa burqee barataatu irraa xonnoqee wallaalatu jalatti dhommoqee ila koodee koo na dhageessaa afaan wal caalu hin jiru addunyaa keessa tarii yoo bal'inaan wal caale maleessa afaan turkaan kuush atoon amoon raamsees haqeetii fi saateet akkuma ibsu afaan booranaaf baarentus gadaa nabii ateetee caacuu kallacha malkaa bokkuu fi ulfaa hunda ibsa dur nyaaphatu afaan kana dhore malee afaan ingilizii maakbees haamileet oteeloo roomiyoo inda juuleet akkuma ibsu afaan oromoo afrikaas geerarsaa fi mammaaksa oduu durii hibboo hedduun sabasaa cimsa odoo jenne inni kunis aadaasaa cimsuusaa afaan kan waliin caalle ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Akkasumas immoo artii guddisuu keessatti afaan bu'uura ta'uudha kan inni agarsiisu jechuudha. Keessa'uu sabni tokko guddate kan jedhamu artiin isaa eessa ga'e aadaan isaa eessa ga'e jedhamee yoo safarame jechuudha. Kanaaf afaan Oromoos akkuma afaan warra guddatee sanii eenyummaa saba isaa sirriitti agarsiisuu danda'a hiika jedhu qaba jechuudha. Bakka kanatti istaanzaan kun haala kanaan agarsiifama jechuudha. Egaa walaloo kana natu barreesse haala kanaan agarsiisuu ni danda'ama jechuudha. Mee bakkuma jirtanitti turtii gaarii jennaa yoo yaada qabaattan egaa simboo keenya waliin haa guddisnu afaan Oromoo waliin haa guddisnu nu bilbilaa isin jenna. Kan hordofaatiin jirtan sagantaa yeroo kaayyootii hordoftoota keenyaa walitti deebineeti jirra. Sagantaan keenya babbareedee akka simbira ga'uuf qarcaan shee tireedingii fi bishaan faam guddisnee galateeffannaa. Isinis yaada yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan 0911422992 haloo jechuu hin dagatina. Egaa gara odeeffannoottanii darba. Yeroo kana immoo egaa daa'imman hedduun mana jiru hordoftoota keenya. Daa'imman sadarkaa gadaanurra jiranitti xiyyeeffachuun garuu murteessaadha. Maatiidha kan bira jiru. Maarree dandeettii isaanii sonuun baay'ee barbaachisaadha. Daa'imman nuyi irraanfanna taanan kun televizyiinitti kun immoo fiilmii qofa ilaaluu irratti xiyyeeffachuu danda'u jechuudha. Maarree dandeettii isaanii akka cimsatan gochuun akka qo'atan gochuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa maatiin karooran akka isaan qo'atan gochuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana immoo qormaannis jiraachuu danda'aadha. Keessa'uu gama teekinooloojiitiin manneen barnootatirraa gaafileen adda addaatis nootiin adda addaatis gara manatti ergamuu danda'a wanta ta'eef maatiin ga'ee kana bahuu qabaadha. Kana qofaa miti. Dandeettii isaanii sonuun immoo barbaachisaadha. Daa'imman keenya dandeettii akkamii qabu namni uumamaan dandeettii qaba wanta ta'eef jechuudha. Egaa artii muuziqaa irratti ta'uu danda'a, artii fakkii irratti ta'uu danda'a, artii shubbisaa irrattis ta'uu danda'a, ispoortii irrattis ta'uu danda'a jechuudha. Dandeettii akkamii qabu jennee san gargaaruun murteessaadha jechuudha warri mana jirru. Egaa akka immoo bohaartanii fi daa'imman mana jiraniif fakkeenya ta'uu danda'u kan jenne hordoftoota keenya odeeffannoowwan tokko tokkoon isin biraan gaha. Ispoortiirraan ka'a. Egaa lammii biyya Iraan kan ta'e Araat Hoosiin seenaa isaanii waan xinnoo isin biraan gaha jechuudha. Mucaan kun bara 2013 kan dhalate achuma biyya Iraanitti. Jabina qaama fi kubbaa miilaan kan inni beekamu jechuudha. Baay'ee cimaadha. Araat Hoosiin waggaa 2 yoo guutuudha kan inni ispoortii eegale. Ispoortii kana immoo akka inni eegalu kan godhe abbaa isaati. Muhammad jedha abbaan isaa. Yeroo ammaa kana umuriin isaa 7 ni ta'a. The Young Messi jedhamees beekama jechuudha Hoosiin. Yeroo ammaa kana umriin isaa 7 ni ta'a. The Young Messi jedhamees beekama mucaan kun Araat jechuudha. Akkaawuntii Araat.gym jedhamu banatees akkasuma addunyaa irratti kan inni beekamu.
addunyaa irratti egaa miseensota miliyoona 2.6 horateetii jira jechuudha umurii kanaani baay'ee hojjechaa jiraachuu isaaniiti kan egaa mul'atu jechuudha keessoo jiimii wajjin wal qabatee jabina qaama umurii isaatiin waan caalu hojjeta jechuudha. Egaa kana qofa miti daa'imman immoo muuziqaa keessattis akkasuma xiyyeeffannoon yoo itti kenname hojii guddaa hojjechuu danda'udha. Mee daa'imman lama mooyyuu Ameerikaa fi Chaayinaa irraa kanani isin affeeres qaba muuziqaa wajjin wal qabatee jechuudha. Yeroo yoo qabaanne immoo daa'imman Afrikaa keessaa daa'imman Masakaa Kids warri jedhaman jiru sirba koronaa wajjin wal qabatu kan sirbani isanii isin affeera hordoftoota keenya qopheessitoonni Abbabaa Maqraa Nasraa Shariif akkasumas gama ogummaa teeknikaatiin Yiliqaa Lanteena wal faana turre torban gaarii isin haa ta'u. A big body shot, ride on dubs, I'll be seen with the best, her with the best, locked down from the east to the west. Coronavirus is a danger disease, we can fight it and win. Coronavirus is a danger disease, we can fight it and win. Wash your hands every time, don't ever shake hands. Stay away from mammals, they can cause infection. Stop again, we can chase it away.